nama tokko miidhuuf miti akka ofiitti falma Oromoon Oromiyaadha. Nuti biyya irra dhalanne keessatti baqataa taanee jiran. Antana abiyyoo fakkeef as dhufe ni didichina jechuudha. Abboommti fedhe yoo dhufe jedhe uf daganna dafne jechuudha. Dafne gammanna dafee dafne uf daganna jechuudha. Uf dagachuu hin qabnu. Nuti dhalli Oromoodhaa of ta'uudha qabna jenna jechuudha. Of ta'uu qabna jechuun maal jechuudha? Ofitti deebinee ani maali? Ani Oromoodha. Akka Oromootti yaaduudha. Akka Oromootti waan keessa jiru hubatuudha. Akka Oromootti ka'ee falmatu. Ani eenyu ani maal qaba mirgaa fi dirqama kee ofii beekutu namarra jiraata jechuudha. Oboo bira dhaabbachuu nu barbaachisa moo nu barbaachisu jennee hoggaa of ilaalu nu barbaachisa. Eenyuuf lola? Waraanni keenya waraana eenyuyyuu caalu ta'ee ofiifuu harkame kana caalchisuuni akka dhalootatti nu qaba jechuu barbaada. Gartuu gartee isa nyaattuu fi gartuu isaa yaadu Oromoon adda baafachuu hin danda'u. Gartuun isa nyaattu isa gowwoomsaa hanga ammaa itti jirti. Garuu qabsoo dhugaa warri geggeessu warra lubbuu kanneen deemaa jiru kana. Nuti dhalli Oromoodhaa akkuma Oromootti qabsaa'ota keenya osoo dhageeffannee sadarkaa kana hin geenyu. Wanni hin jirres waan nuti uffatu. Inni yeroo haasa'u akka ofitti deebi'ee of laaluu qaba, of madaaluu qabna. Adaan bakka keetti yoo uf ta'ee jedhe sabaaf ta'a bara. Dhugaadha. Namni ufiin ta'in ani ufiin ta'in sabaa fi ollaa fi gandaaf ooluu hin danda'u. Of ta'uu jechuun ani eenyu. Harka fuula daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu. Egaa kun qophii keenya kan guyyaa har'aati. Warri immoo gartee viidiyoon tun bira geesse hadaraa dhaloota biraan akka nu geessan asumaan dhaamsisanitti dhaaba. Waan takka illee isin hin gaafattu subunii isin hin gaafattu sheeruma godhiitii dhala biraan nu ga'e. Erga qabdi waan biraa hin barbaaddu. Maaliif jennaani kaleessa Oromoon dhaamsa waraqaadhaanii fuudhee walii geessaa ture. Har'a haalli tole asirraa achitti wali bilbilee dhaamsa wal biraan gaataa jira. Ergaa walii dabarsaa jira. Gartee akka yaadalleetti taa'anii karaa sooshaal miidiyaadhaatiin dhaamsa dhalootaa waan yaaddu itti gartee waan yaadaaf qabdu dhaloota kee biraan geeffatuun daandiin isaa tolee jira. Kuni harkasirraa muruu achumaan gaqqabi sheer godhiitii dhaloota biraan nu ga'isanii jenna. Bilisoo TV subscribe sheer gochuun irraan fatina wal biraan gahaa isiniin jedha. Akkuma hundattuu yaalame Oromoon nagaa isiniin jenne nagaa jechuun nama nagaa barbaadu nama tokko miidhuuf miti akka ofiitti falma Oromoon Oromiyaadha. Biyyi isaa Oromiyaa biyya tiyya irratti maaliifin abbaa biyyummaa marga. Fakkeenyaaf waraqummaan biyyi san keessatti qabu waraqaa dhalootaa dhalli Oromoo haa qabu yoo jiraate as baasee nu barsiisuu danda'u qaba. Dhalli Oromoo waraqaa jiraataa qaba. Waraqaa jiraataa jechuun biyya baqattummaa keessattis waraqaa jiraataa akkaraa jedhaniituma seeqannan baqattummaa jechuudha. Nuti biyya irra dhalanne keessatti baqataa taanee jiraan. Dhalli teenya har'aan tana ta'eessarraa kaate baala keessa qubattee jirtu baqataa jedhamee yaamamu jira. Rifuujii jedhamee jechuudha. Karaa cinaaksanii dhiibame Harargee keessaas buqqa'ee rifuujii. Gamuma hundaan goleewwan Oromiyaa keessaa warri buqqa'e kun. Achirratti seenaa nama keessaan baana keessaa gocha dhala Oromoo Wallaggaatti irratti godhame bar keessa darbanii jechuudha. Warroota Finfinnee jiraatu laga xaafoo naannaa laga xaafoo Finfinnee keessa jiraatu mana keessaa baasanii Oromoo falmatanii Oromoo ta'ee achi keessaa baasanii hidhatti guuraa jiran jechuudha. Uummata ammaa jedhanii of keessaa baasaa warra dhalataa Wallaggaa warri ta'e of keessaa baasaa kan Boorana ta'e of keessaa baasaa gocha kana keessatti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira. Sifa Oromoo fakkeenyaaf uummanni naafxanyaa kun Oromiyaa keessa ta'a fakkeenyaaf magaalaan Finfinnee tun ta'eenyuti. Ilmaan Oromooti. Garuu akka waan biyya biraa dhaqnetti sodaata keessa jiraanna jechuudha. Sodaata keessa dhaqnee keessaa galla jechuudha.
seenaa namatti ta'uu qaba. Kun uf gaafatuu qabna. Bari akka Oromootti yoo deebine akka gartee uummata keenyattis akka Oromootti yoo deebine Oromoon takka kalee gartee qabsoo tapha dhiisee hin beeku takka diinaa fi jilbiifatee hin beeku. Falmi isaa jalqabuma irraa qabee itti jira. Garuu gartuu gartee isa nyaattuu fi gartuu isaa yaadu Oromoon adda baafachuu hin danda'u. Gartuun isa nyaattu isa gowwoomsaa hanga ammaa itti jirti. Warri karaa hunda dhokate gartuun isa nyaattu tun itti jirti. Garuu qabsoo dhugaa warri geggeessu warra lubbuu kanneen deemaa jiru kan. Nuti dhalli Oromoodha akkuma Oromootti qabsaa'ota keenya osoo dhageeffanne sadarkaa kana hin geenyu. Wanni hin jirres waan nuti uffatu har'aan tana tuffee keenya irraa beekee maan tana namni yeroo haasa'u akka ofitti deebi'ee of laaluu qaba of madaaluu qabna. Sababallaa jenne saba guddaadha jenne Oromoon. Oromoon maal qaba beektaa afaan kee irratti achirratti waan tokko yoo argine har'aan tana fakkaaf haasaa gammachuu ayyaanaa godha. Qabsaa'onni Oromoo lafatti hambifne jechuudha haasaa osoo Oromoo ta'e haasaasan dalagarra oolchan jechuudha. Maali beektaa har'aan tana abiyyoo fakkeef as dhufe ni didichina jechuudha. Jawaar Mahammad Hoggaa dhufe ni diji. Yaani abboommti fedhe yoo dhufe jedhe uf daganna dafne jechuudha. Dafne gammanna dafne zaganna jechuudha. Uf dagachuu hin qabnu. Kuni dammaqinsa gartee dhaloonni dammaqinsa dhabuu agarsiisa. Fakkeenyaaf dhalli keenya garuu qabsoo isaa eegalu yeroo hunda kan inni jalqabuun eegalu yookaan kaayyootti amanuu qaba. Namatti amanuun sirriin ture. Maaliif namatti amanna? Namni keenya kun yeroo kaayyoo irratti takka fakkeenyaaf jaalli tokko kaayyoo irratti gaafa nu waamu gartee daandii dhugaa san irratti gaafa nu waamu kabaja qabnaafi isa dhageeffannaa. Gaafa kaayyoo dhiisa irratti immoo isa hin beeknu. Yoo maal taane kana goono yoo jenne yoo kaayyoo fi akeeka ganamaa kadhiinni itti dhangale lafeen itti cabesan qofa itti amanne jechuudha. Namatti amanuu dhiifne jechuudha. Namni nama ni gana ni du'a itti amanuun sirrii hin turre jechuudha. Nuti dhalli Oromoodhaa of ta'uudha qabna jenna jechuudha. Of ta'uu qabna jechuun maal jechuudha? Ofitti deebinee ani maali? Ani Oromoodha. Akka Oromootti yaaduudha. Akka Oromootti waan keessa jiru hubatuudha. Akka Oromootti ka'ee falmatu. Akka Oromootti waan irra jiru immoo hobbaafatuudhaaf tattaafatuudha jenna jechuudha. Kanaaf namni nama dhageeffatu hogguma takkaa of tahee hin jiraatu jechuudha. Maaliif of ta'uu jechuun maal jechuudha beektaa? Ofitti deebitee atummaa kunuu maaliin dhabe maaliin barbaadaa beeku. Waan tokko beekuu qabda. Namni adama akka keetti yoo of ta'ee jedhe sabaaf ta'a bara. Dhugaadha. Namni ofiin ta'in ani ofiin ta'in sabaa fi ollaa fi gandaaf ooluu hin danda'u. Oromoon maali? Waan tokko beekuu qabna. Bilisummaa hiikaa bilisummaa tana osoo beekne maaliif namoota waa'ee bilisummaa himu hidhatti guuran maaliif ka biyya alaa jiru ka waa'ee bilisummaa labsu haasa'u maaliif jibbee waa'ee bilisummaa isaan gabrummaa garaaf qabsa'an malee Oromoof hin qabsoofne warroonni aangorra jiru kun jechuudha. Takkaa maatima ofiitu maatima irraa dhalate iyyuu qubaayyuu hin qabu bara. Maal of ta'uu jechuun dura of taate saba taata. Of taate ollaa taate fakkaatu of taateette ollaa taata. Ollarraa immoo biyya taata. Biyyaaf yaaduu taata. Ani eenyu ani maal qaba mirgaa fi dirqama kee fi beekutu namarra jiraata jechuudha. Hiikaa bilisummaa addaan baafattuu wallaala ka gara argina jijjiiramnuuf. Dhugaadha amma of ta'uun kuni waa hedduu of keessaa qaba. Namni of tahee wal tahaa dursa. Oromoon of yoo tahee wal taha. Wal ta'uu jechuun maali? Namni wal ta'e maas abbaa waan ofii ta'a. Of ta'uu irratti haalaan hojjechuun barbaachisaa jennee jechuu barbaade. Walumaa galatti amma dhaamsi akka dhalootatti qabnu nu sirni kuni araaraas ju'u nagahaas ju'u kudhanii siiqu dhibbaa siiqu inni waa muddameef godha malee jaalatee hin godhu. Oromoon nuufi jettee harka tumuu itti dhiiftee hidhannoo sii jabeeffachuu qabdi. Waraana ofii gargaaruu qabdi. Qabsaa'ota ofii tiifachuu qabdi. Hidhannoo suuqota itti dhufna. Oromoon dhaamsa afaanis qabee dhaamsi ani qabu tokko hayyoota Oromoo fakkeenyaaf kan mana hidhaa jiru rabbi nuuf haa baasu qabsoodhaan baafachuun dirqama. Garuu kan bahe hoo maal gochuu qabna jennee mataa keenya of gaafatuun dirqama. Haalli sirni san keessa jiru walumaa galatti Oromoo duraa dhokataa miti jeetiin amana. Akkaan ofii hiyyaaf jechuun naa galutti yookiin yaadutti
sirni kun yeroo gartee kara deemu wallaalee uummata afanfaajjechuudhaaf akka biratti oofuudhaaf siyaasa isaa tolfachuudhaaf waan silaa hin feene dalaga jaalateetii miti. Kuni dirqameeti. Fakkeenyaaf waggoota hanga dabran kana keessa hanga fedhe haa tattaafatu Itoophiyaa jiraachisuuf malee Itoophiyaa akka hin jiraachifne dhaloonni qabsoorra jiru godhaatii jira. Sanumaatu itti deemaa jira. Muddamisaa jira. Lafoon dadhabee xayyaaraan itti seenuun ifaa bilisaa. Kana ammoo uummata akka uummatatti burjaajessuudhaaf hanga tokko ofirraas qabee aangoo isaa dheereffachuudhaaf waan godhu kana wanti inni dhala Oromootiif yookiin hayyuu Oromootiif yookiin qabsaa'ota Oromootiif yaadee hidhaa keessaa baasu hin jiru. Kana jala saraartee Oromoon ifitti himuu qabdi. Maaliif kana jenna? Gaafa uummanni gooftaa keenya jaanis muddamaniiti jammalee jaalataniiti miti. Jarri sirna nugusaa torbaffaa san keessa jira jechuu barbaade walumaa galatti dhalli keenya kanatti of dagachuu hin qabnu. Fakkeenyaaf arra ni bahi jechuu osoo hin taane bahi maal ta'uu maaltu isa mudata kaja'amu yaaddoo ta'uu qaba. Ammoo akka waa mudanne fala barbaaduun dirqama ta'a. Kana yeroo jennu bahanii dhiichisuu osoo hin taane kanuma hidheetu baase caccabsanneen baafanne hidhaa dhaabbataa keessa jiraachuu maal godhuu qabnaa jechuu qabna. Dhiichisuu fi sirbuun nun barbaachisu akka dhalateenyatti fakkeenyaaf yoo fudhanne erga fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa fa'aa ajjeefamee hayyoonni siyaasaatis gartee hidhamanii qabsaa'onni bilisummaa Oromoo qeeruuf qarreen kitilaadhaan hidhamanii Hacaaluu du'arratti nama hedduu dhume. Nama hedduun erga dhumeen booda Oromoonni hangi xiqqoo waa hubateef waa hordofaa ture karaa kam garagalee karaa waraana ofii jabeeffachuu garagalaniiti jiran. Kana gaafa garagalee gaa waraana ofii jabeeffachuu irratti cimuu fi isaanuma amma ba'e kana harka dha'uuf osoo hin taane akkamitti diina jalaa baafanna akkami humna teenyaan jabaanne akkuma namni kamiyyuu humnaan nu doorsisu humnaan nu bulchuuf nutti tattaafatu humnaan nu tuffatee haadha teenya obboleettii teenya obboleessa keenya dhiitaa jiru humnaan firraa cabsinaa irratti iji Oromoo akkuma deebi'e sanitti jabaatee dhaloonni karaa kanatti hiriiruun dirqama yeroon akkaan fardii ammaan tana gaafattu jechuun dhaamsa keenya dabarfachuu barbaada jechuudha. Kanaaf warroota keenya gartee biyya keessa jiranis naga isaanii rabbiin gartee nuuf haa tiisu jecha. Kanaaf ammoo nagaya nu haa tiisu yeroo jenne yeroo rabbii keenya kadhannullee rabbiin sababsadhaadha ja'a. Sababa isaa ammoo harka bahanii dha'uu osoo hin taane malaa fi fala akkamiini kokkee diinaa keessaa isaan san baafna irratti Oromoon jabaattee yoo carraayite ani fala taawwanni kun jeetiin amana jechuudha. Hiikamuu hidhamtoota siyaasaatiin wal qabatee jechuudha. Iji teenya gartee yookaan yeroo takka gammaddee ahaa jettee yeroo takka boohuu akka hin qabneen dhaamsa keenya barbaada. Kanarratti egaa qabsoon bilisummaa Oromoo hoo sadarkaa kamirra jirti kaja'amu gartee mata dureen inni lammaffaa keenya. Egaa mata duree kanarratti qabsoon bilisummaa Oromoo gaa sadarkaa irra jirtu mee sumarraan eegalla. Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaan isiin irra jirtu sadarkaa guddoodha. Sadarkaa bareedarra jira jechuudha. Yoo jennu qabsoon Oromoo duraan karaa adda addaatiin ilmaan Oromoo jibbisiisaa ilmaan naafxanyaa jechuudha. Karaa adda addaatiin qoonqoo ofiitiif jecha olola adda addaa irratti oofaa turte jechuudha. Har'aan tan ammoo qabsoon Oromoo iddoo yaadanii olitti gahaa jira jechuudha. Daangaa Oromoo guutuu kabachisiisaa jira jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo maal gochuu qaba? Qabsoo kana qabsoon ofiin hin deemtu. Waraanni ofiin hin deemu jechuudha. Waraana akkanatti fakkeenyaaf diina funyaanitti hanga funyaanitti itti hidhatee jiru kana akkasumattuu haga naannaa Finfinnee isaan jala jira jechuudha. Kanaafuu gaheen keenya maal qabaa gochuu qabna jennee ilaaluu qabna jechuudha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Oboon waan baay'eerra waan nama gammachiisu jira jechuudha. Kanaafuu nuti immoo maal gochuu qabna? Qabsoon karaan isin gaggeeffamu wanti nuti hubatuu qabnu diinagdee fi siyaasaa fi yoo dandeette waraana jechuudha. Kanaafuu kana keessaa mirgaa fi dirqamni keenya maali jennee ilaaluu qabna.
waraanni adda bilisummaa kana oboo bira dhaabbachuu nu barbaachisa moo nu barbaachisu jennee hoggaa of ilaalu nu barbaachisa. Eenyuuf lola? Bara akka keenyatti akka fedhetti jiraachuu danda'a. Nu olitti jiraachuu danda'a jechuudha. Barumsa fi hatta mootummaa kana keessatti taa'ee jiraachuu danda'a. Garuu namni Oromoo fi Oromiyaan hanga yoom nama jalatti jiraanna? Hanga yoom gabrummaan jiraanna? Hanga yoom hiree keenya murteeffatu dadhabnee nama eegganna? Kanaaf gara bosonaa bahan jechuudha. Kanaafuu nuti immoo diinagdeedhaan waan isaan barbaachisu bira dhaabbachuun dirqama keenya jechuudha. Tole galatoomii egaa anillee kanarratti kanuma si wal qabatu kana kaasee dhugaadhaa dhalli teenya agartee yeroo ilaallu hoy guddachuun hin qabnu hoy itti dhiibnee namni callisaa waa dalaga callisaa dalaguu aadaa godhachuu qabna kajuudhaan isaan qaba akka Oromootti jechuudha. Maaliif jennaan akkuma warri kaan girrisaa nuunjaan girrisaa ta'uu hin qabdu Oromoon girrisaadhaa miti Oromoon kanniisa jechuudha. Kanniisni tuuta jechuudha. Gartee mi'aawaas gartee akkasumatti laaleessaas kana ta'uudha qabna jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf barootawwan dabre kana keessa waa hedduutu ture. Gartee haasawuuf gartee danqanutti ta'ullee jechuu irraa haasawuu dandeenya jechuu barbaade walumaa galattu. Tigraay achiin baate asiin baate kajuu dhalatee nyaatu heddummaatee jira. Achiin baate jechuun Tigraay humneessuudha jechuudha. Humnee itti godhu jechuudha. Yoo sammuu qabaate dhalli Oromoo akkanatti ilaaluu qaba. Tigraay achiin baate akkas taate hanga jiru ofitti deebi'ee waraanni ofii maal godhuu qaba? Maaliin godhuu qaba ofitti himuun? Akkuma dhaamsattiin dhaammachuu barbaade waan kana maaliif jennaani abaluun jabaadha jechuun jabaa si gooti. Abalu jabaadha abalu akkana yoo jette duraan waa beeku baatullee beekumsa horattanii haasooyita akka feetetti goota. Abalu goota gaafa janiis yoo onneen qabaanne onnee dhalootaa sitti horee gootuma taata. Tigraay achiin seene achiin jee jechuun kara tokkoon aayidoloojii jechuudha sammuu dhalootaa godhuudha. Kara kaaniin ammoo inni akkas duusan ifumaafuu hojii irra jira jettee yoo ilaalte hojii irra hin jiru maali? Tigraay haaseenu Tigraayin suni eenyutu gootummaa fakkeenyaaf itti godhe dhaloota isaatii jechuudha. Keenya hoo namaa faarsoo osoo hin taane akkamitti bar saba guddaadha. Sabni guddaan kun bar biyya tana Itoophiyaa guutuu bar yoo jabaatteette hin sodaatatta akkuma gammachuun jedhe. Yoo humna qabaate waraana qabaate sodaatama. Kana immoo kana eenyu gochuu danda'a? Anaasi. Dhugaadha. Kana wanniin irraa kaasee fi akka dhaloota keenyatti of yaadachuun barbaachisaa jechuu fi fuula duraafis wanti akkanaa kun nutti kan deebine maaliif jennaani akkuma sii kaasee abalu akkana jennee nuti akkana tahuu qabnaaf keessa deebi'anii silaa dalaguu barbaachisaa maaliif jennaani waraanni keenya goota jabaadha. Murannoo qaba, kutannoo qaba, gaafa Oromoon bilisoomte jiru, bilisoomna warri jee waraanuma keenya. Waraana akkasii dhaloonni qabu immoo ofitti deebi'ee waraana kana jabeessu. Waraanni keenya waraana eenyuyyuu caalu ta'ee ofiifuu harkanii kana caalchisuun akka dhalootatti nu qaba jechuu barbaadeetu walumaa galatti.